bilaatiin milishaan bilisiginnaa tokko obootti makame. Falmataa lammii dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaa Ganda Jaree jedhamu keessatti milishaan bilisiginnaa tokko gaafa bitootessa 12/2026 mooraa bilisiginnaa ganuun waraana bilisummaa Oromoo harka kennatee jiraachuun hooggansi waboo bakkichaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa taasiseefii kan jiru yoo ta'u, innis simannaa isaaf taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee ormaa baatan saba irraa dhalatan ittiin dararuu irraan qawwee isaanii qabatanii wabootti harka akka kennatan dhaameera. Milishaan kun hoggaa waraana bilisummaa Oromoo harka kennachuu dhufus qawwee haakaamaa tokkoo fi rasaasa 17 qabachuun waboo bakkicha keessa socho'u bira dhaqqabuun gabaafameera. Waraanni faashistii bilisiginnaa fedhii isaanii malee humnaan dirqamanii barcuma aangoo siyaasaa Koloneel Abiyyi Ahmed tiksuuf kutaalee Oromiyaa adda addaatti kan bobbaafaman yeroo gara yerootti miidhaa ulfaataa irraa ga'u mufachuun mooraa bilisiginnaa gananii gooticha waraana bilisummaa Oromoo harka kennachaa jiru. Aanaa Daaboo Aannaatti manni barnootaa tokko waggaa 2 cufamuun himame. Qabaasa qindaa'eef Jalbooree Addunyaa. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaa ganda Ifa Baasoreetti kan argamu manni barumsaa Ifa Baasoree bara darbee keessaa ji'oota muraasa qofa hojii baruuf barsiisuu eegaluun sana booda waggoota 2 tajaajila barnootaa kennaa kan hin jirre ta'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himan. Manni barumsichaa bara 2022 kan hundeeffamee fi yeroo tokko illee cufamee kan hin beekne yoo ta'u, amma ammoo sababa lukkeeleen bilisiginnaa uumaniin cufamuun barattoonni barumsa malee waggaa 3 ta'aa kan jiran ta'uun baramee jira. Bakkichatti lola gooticha waraana bilisummaa Oromoo fi lukkeelee bilisiginnaa gidduutti geggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo jaleewwan hedduu harkaan qabu hordofee yaaddoo nageenyaa da'oo godhachuun osoo manni barumsaa siyaasa hunda keessaa bilisa ta'ee jiru waan sababa hin taane wabootuu gandicha dhuunfate ka jedhuun barsiisota achirraa barsiisan mana barumsaa kan biraatti jijjiiruun itti dabaluun ibsamee jira. Maatiin barattootaa ONM dubbise bara darbe dabtara binnaan lafa bee baranas galmeen jalqabame hin jiru bakka biraatti ijoolleen ni baratti kan keenya waan isaa wallaallee ilmaan keenya barsiifachuu hin dandeenye hawaasni rakkoo qabu hin qabu mootummaan gabroonfataa dhaloonni akka hin baranne kan taasisuuf namni baratee mirga isaa waan beekuu fi barumsa dhaabsuun dhaloota gaaffii hin gaafannee fi ajaja qofa fudhatu uumuuf tooftaa bocan jedhu. Barattoonni abdii kutachuu fi deeggarsa hawaasummaa hiriyoota isaanii irraa argatan dhabuun dhiphina sammuu keessa galuun gara gochawwan hin malleetti akka goran isaan taasisuu bira darbee waan kanaan dura baratan irraanfachuun keessattuu dandeettiin dubbisuu barattoota baay'ee gadi bu'aa ta'uun baramee jira. Afaan qofaan misooma faarsaa faallaa isaa ammoo dhaabbilee tajaajila hawaasaa mancaasuun sababa sobaa fi amansiisaa hin taaneen rakkoo nageenyaa maqaa jedhu sababeeffachuun taalee Oromiyaa cufa keessaa murni nama nyaataa bilisiginnaa manneen barnootaa hedduu cufuun mooraa waraanaa taasifatee dhaloota barnoota dhabsiisaa jira. Aanaa Sirkaa keessatti waraanni murna faashistii PP manneen jiraattotaa qabeenya guutuu waliin ibiddaan mancaasuun ifoome. Gabaasa kanaaf Jaalamartii Oromoo. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa ganda Jaawwii Waacuu Edoo bakka addaa Kooraa jedhamtuun waamamtu keessatti bitootessa 14/2026 waraanni murna garboonfataa PP yakka dalagan osoo hin qabaanne maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun mana jiraattotaa qabeenya waliin ibidda itti shidanii mancaasuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti ergamtoonni murna maafiyaa PP badii akkanaa kan raawwatan yeroo jalqabaaf akka hin taane himuun tibbanas akkuma barsiifatan mana jiraattotaa ibiddaan mancaasan jedhu. Haaluma kanaan namoota manni jireenyaa isaanii jalaa gubate keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Sulxii Maammasaayil Hajii Ahimad, Jamaal Hajii Usmaan Abdullee, Jibril Hajii Ahimad Abdullee, Muktaar Useen Adam, Mustafaa Abdu Jaliil, Abdul Qaadir, Hajii Muhammad Useenii fi kanneen biroo maqaan nun qaqqabin hedduun illee akka jiran ifoomeera. Murni bilxiginnaa uummata Oromoo dhabama gochuuf ergamoota garaa isaaniif jiraatan Oromiyaa mara keessa bobbaasuun marroo hedduuf kallattiinis ta'u alkallattiin daba saba qulqulluuf hin malle afaan qawween raawwachaa turuu fi jiraachuun isaa haqa hin aalamnedha. Aanaa Shabee Sombootti jiraattonni rakkoo daandii fi bishaan dhugaatiin rakkataa jiraachuun barame. Dabalata isaaf
Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Jimmaa Aanaa Shabee Sombootti daandii magaalaa Shabee irraa gara Hangaccaa geessu ciccirtuu irraa kan ka'e jiraattonni rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa jiraattota aanichaa irraa odeeffatee jira. Sababa kaabinoonni aanichaa qarshii guddaa daandichaaf ramadame waliif qoodanii nyaataniif qulqullinaan hojjetamuu dhabuun konkolaataa fi dogdoqqeen daandii sana irra deemuuf kan rakkatanii fi imaltoonni lafatti immoo awwaara kan mataatti garagalchuu ta'uun jiraattonni oomisha isaanii gabaatti geeffachuuf hedduu rakkataa jiraachuun barameera. Kana malees hanqina bishaan dhugaatii rakkataa kan jiran jiraattonni aanichaa waan gara qonqootti geeffatan dhabuun osoo qaala'insi jireenyaa mataa isaan maree jiru dunkaana irraa hanga bishaan warshaan oomishu bitachuutti kan ga'an ta'uu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessanii jiru. Jiraata aanichaa ONM dubbisee afaaniin qofa akka waan nuuf fayyadanitti dubbatu malee bu'aa isaan buusan argaa hin jirru. Guyyaa guyyaan immoo sababoota qabatamaa hin taaneen kaffaltiin nurraa guuramaa jira. Daandii irra deemnee magaalaa dhaqnu hin qabnu. Bishaan dhugaatii dhabnee dhukkuboota adda addaaf saaxilamaa jirra. Qaama itti iyyannu hin qabnu. Yoo qaamolee mootummaatti iyyannee maqaa adda addaa nuuf maxxansanii nu dararu jechuun yaada isaa ibsee jira. Gibira dabalatee kaffaltiin gosa adda addaa nagee seera hin qabne jiraattota aanichaa irraa walitti qabamuun dantaa jaliiwwan bilchiginaa irra ooluun bu'uuraaleen misoomaa hawaasaaf guutamuu qaban dhabamuu fi qulqullina malee hojjetamuun rakkoo hamaaf isaan saaxilee jira. Daandii galaanaa Hormuuz guutummaatti akka banamu mirkaneessuuf quunnamtiin itti fufeera jette. Jaalal Boolugaa dabalata qabdi. Meeshaaleen galoo galaanaa akka ga'anii fi oomisha anniisaa naannichaa irraa gara biyya alaatti akka erguuf daandii galaanaa Hormuuz guutummaatti akka banamu mirkaneessuuf quunnamtiin qaamolee adda addaa waliin itti fufee jiraachuu dubbi himaan ministeera haajaa alaa Kaatar Maajed Alansaarii wiixata kaleessaa ibsaniiru. Iraan bu'a qabeessa ta'een daandii galaanaa Hormuuz cuftee jirtu waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti geggeessaa jiru gidduutti amma torban sadaffaa isaa irra jira. Humnoonni Iraan dooniiwwan karaa dhiphoo Iraanii fi Oomaan gidduu jiru irratti haleellaa raawwachuun jeequmsa guddaan gaammaatti uumameen dhiyeessii boba'aa addunyaa harka 5 keessaa harka 1 ukkaamsaniiru. Alansariin akkasumas mariin dippiloomaasii Iraan waliin taasifamu kan danda'amu yoo haleellaa ishee dhaabde qofa ta'uu ibsan. Sababni isaas Teheraan duula misaayilaa fi diroonii biyyoota galoo galaanaa irratti itti fuftee jirti. Yoo isaan haleellaa kana dhaaban sana booda karaa itti ba'an dippiloomaasiitiin argachuu dandeenya. Garuu hanga biyyoota keenya haleellaa irra ga'anitti yeroon kun yeroo koree hundeessan osoo hin taane yeroon ejjennoo baay'ee qajeelfama qabu biyyoota keenya eeguu fi isaan hatattamaan nutti duuluu akka dhaaban gochuudha jedhan. Alansaariin akkasumas Kaatar yeroo ammaa kana giddu seenummaa seeraa Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamu akka hin beekne dubbataniiru. Boojii dirmajjii keessatti hidhattoonni PP hawaasa nagaa tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesuun ibsame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina lixa Wallaggaa aanaa Boojii Dirmajii ganda Ammumaa Agaloo keessatti bitootessa 16 waraanni faashistii PP nama nagaa maqaan isaa Bultii Tolaa Dheeressaa jedhamu yakka tokko malee rasaasa 3 itti roobsuun ajjeesanii daandii irratti gatanii deemuu jiraattonni ONM'tti himan. Namni ajjeefame kun gartuu siyaasaa kamirraa bilisa akka ta'ee fi yakka tokko malee gareen ajjeesaa bilisiginnaa kun oromummaa isaa qofaan yakkuun nama hojii daldala horii irratti bobboon ofii fi maatii isaa jiraachifachuuf tattaafatu rasaasa 3 ajjeesanii daandii gubbaarratti reeffa isaa gatanii deemuu dubbatu. Murni bilisiginnaa afaaniin obboleewwan gidduudhaa sagaleen qawwee haa callisu jechuun burjaajii siyaasaa uumuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf karaa miidiyaa fi faarsee bultoota isaatiin holola facaasaa guutuu Oromiyaa keessatti immoo waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo oromummaa qofaan yakkee ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Beekii keessatti ergamtoonni bilisiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu ammeessan. Guutuu gabaasichaaf Jaalaqaafan Fayyeera. Kufaatii siyaas-dinagdee keessatti danqamee furmaata kan dhabe murni bilchiginnaa ilmaan Oromoo jumulaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii sirnichaatti guuruu ammeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan godina lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Wofaa Koobbaree jedhamu keessatti gaafa bitootessa 13/2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Faaris Shibburuu, Suleemaan Bantii, Fantaa Dhaabaa, Mitikkuu Dheeressaa fi Abdul Kariim Oliiqaa yeroo isaan soomana hiikanii masjiidatti deebi'anii jiran
jiran halkan keessaa toora saayitii shaniitti masgidatti ol seenuun ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti geessuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanichuma ganda gabaa kamisaa jedhamu keessatti ammoo gaafa bitooteessa 13/2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Kadir Hapiree, Bashir Khaliifaa fi Sayid Bookaa jedhaman dhukaasa irratti banuun ukkaamsanii gara leenjiitti geessuu heeraniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunniin irra guddeessi abbaa maatii akka ta'an heeruun lukkeeleen gara jabeeyyii bilchiginnaa immoo maqaa waraanaa taatanii nageenya biyya kabachiistuu jechuun fedhii isaanii malee afaan qawween dirqamsiisuun akka ukkaamsan heeraniiru. Akkuma aanicha guutummaatti dararaan qonnaan bultoota Oromoo irratti lukkeelee bilchiginnaan raawwatamu kan duraa caalaa garmalee hammaachuu himuun qaama itti iyyannus dhabne rakkoo ulfaataa keessa jirraa jechuun jiraattonni gandichaa dubbataniiru. Tiksitoonni barcuma abbaa irree Koloneel Abiy Ahimad kan ammeenyaa ofaa barsiifamuun lammiilee nagaa akka goolaniif baay'inaan bobbaafaman sabaa fi sablammoota empaayirattii keessa addatti uummata Oromoo keessattuu maatii qabsaa'otaa sabboontota ilmaan Oromoo fi dargaggoota abdii maatii isaanii fi biyyaa ta'an irratti xiyyeeffachuun hidhaa fi ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu hanga ajjeechaatti irratti raawwatanii xiinsammuu isaanii tuquun abdii jireenya isaanii itti dukkaneessaa jiraachuun ni beekama. Godina Iluu Abbaa Booraatti miidhaan waraana gabroonfataa PP kan maqaa sakattaa WBO'n bobbaafamaa jiraniin taasifamu jabaachuun ibsame. Jaalii yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa keessatti waraanni faashistiin PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaafamaa jiran uummata nagaa irratti miidhaa geessisaa jiraachuun ifoome. Jiraattonni aanaalee garaagaraa irraa odeeffannoo kennan akka jedhanitti loltoonni gandoota baadiyyaa keessa naanna'uun uummata irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa jiru. Haalli kun nageenya hawaasaa fi jireenya guyyaa guyyaa uummataa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuus ibsaniiru. Jiraattonni godina Iluu Abbaa Booraa hedduun akka himanitti rakkoon siyaasaa yeroo dheeraaf furmaata dhabuun uummanni nagaa sodaa fi yaaddoo keessatti akka jiraatu taasiseera. Keessumaa dhaloonni jechuun dargaggoonnii fi shamarran sodaa hidhaa, doorsisaa fi ajjechaa keessa jiraachuu himu. Halkanis ta'e guyyaa nagaan socho'uun rakkisaa ta'eera jechuun jiraataan tokko maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate dubbateera. Akka odeeffannoon jiraattota naannichaa irraa argame ibsutti waraanni murna PP gandoota baadiyyaa keessa bobba'uun haawwan irratti miidhaa raawwachuu dargaggoota hedduu sababa shakkii hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hidhuu fi qabeenya uummataa saamuu irratti bobba'anii jiru. Namoonni kaan ammoo ajjechaa fi reebichaaf saaxilamaa jiraachuus jiraattonni himaniiru. Abbootiin warraa fi maatii isaanii hedduun sodaa kanaan gandoota isaanii irraa baqatanii bakka biraatti godaanuuf dirqamaa jiru. Kunis jireenya hawaasummaa fi dinagdee uummataa irratti miidhaa guddaa geessisaa jira. Qonnaan bultoonni hojii isaanii dhiisanii sodaa keessa jiraachuu fi daa'immanis barnoota irraa hafaa jiraachuun himameera. Aanaa Abaaboo Guduruutti waraanni goolessituu PP dargaggoota nagaa hidhaatti naqaa jiraachuun dhaga'ame. Jaaliiraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu ganda guddanni Daduu jedhamu keessatti loltoonni bilxiginnaa bitootessa 9/2026 halkan keessaa toora sa'a 10tti dargaggoota maqaan isaanii Gaaddisaa Bashaanaa, Siwayyaa Takkaalenyi fi shamarree Daraartuu jedhamtu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhutti maxxansuu yakkanii waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoonni fi shamarreen kun tuttuqaa siyaasaa kam keessaayyuu walaba ta'uu ibsuun buufata poolisii itti hidhamanii jiranitti wayita maatiin isaanii gaafachuuf deeman ijaan arguufis ta'e dubbisuuf uggurri irra kaa'amee jira jechuun maatii ijoollee kanaa boosisaa fi xiinsammuu isaanii miidhaa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Murni abbaa irree bilxiginnaa humna hojjetee sabaa fi maatii isaa jiraachisu qeerroo fi qarree Oromoo hidhaatti guuruu hojii dhaabbataa kan godhate ta'uun beekamu. Yeroo ammaa garuu gocha isaa kana hammeessuun filannoo jireenyaa dhabsiisaa jira. Sirni fayyaa Iraan miidhaan waraanaa irra ga'us deebii hojjechaa jiraachuu qondaalli fayyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii WHO'n ibse. Jaalsabaafan waa gaarii dabalata qaba.
Qondaalli dhaabbata fayyaa addunyaa tokko akka jedhanitti waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti geggeeffame hospitaalota 6 akka baafaman taasiseera. Garuu hanga ammaatti sirnichi waan ol qabate fakkaata. Aangawoonni dhaabbata fayyaa addunyaa irraa gargaarsa hatattamaa hin barbaanne. Eegumsa fayyaa sadarkaa duraa fi bu'uuraaleen fayyaa Iraan baay'ee gaarii fi ciccimoodha. Hanga ammaatti namoota miidhaman keessummeessuu danda'aniiru jechuun Daayirektarri naannoo WHO Hanaan Baalkii wiixata kaleessaa Rooyitersiif himanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Jenevaatti ambaasaddarri Iraan Alii Bahiriin wiixata kaleessaa akka jedhanitti erga waldhabdeen guraandhala 28 jalqabee namoonni 1,300 ol ajjeefamanii namoonni 7,000 ol ammoo madaa'aniiru. Teheraan keessatti waajjira kan qabuu fi bulchiinsa dhukkuba Iraan kan gargaaru WHO'n haleellaa eegumsa fayyaa irratti raawwatame 18 fi ajjeechaa ogeeyyii fayyaa 8 mirkaneessee jira. Balkii akka jedhanitti WHO'n yoo haalli kun daran hammaate dhiyeessii hatattamaa sochoosuuf karoora hatattamaa qaba. Kun kanaan osoo jiru oduu waraanaan caccabni rookeettii kaleessa naannoo paarlaamaa Israa'elii fi waajjira muummicha ministeeraa Yerusaalem dhihaatti argamutti kan kufe yoo ta'u, kunis misaayila Iraan gara Israa'elitti darbatte booda akka ta'e gabaasni miidiyaalee Israa'el ni mul'isa. Tamsaasni uummata Israa'el suuraa waan inni akka ciccitaa misaayilaa guddaatti ibse kan naannoo gamoo Kineset Yerusaalemitti bu'e maxxanseera.